Radio Dandi Haka, 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 Radio Haka Dabati, Kapsu Hitu, Kapsu Duga, Rabu Ramti, Media Hawas Abala. ibsitu tukana wala alhamdulillah rabbil alamin kunu rabbin jade walit dufne wal argani jirra kesan tisatau gafa qosatu hala daddat nudu kala bachudan duai kada chudan hala hundumano wano ne kessa kain yani singotani rabbi mizana kesan rahagodo hunduma kenya rayu rabbin raha taqabbal wonni guddanisa akka ergatti kanan dabarsu namni tokko kaayoo kamiifuu ala socho'u karaa irratti qunnamtiin adda addaa hin qunnamani jechuudha. Qabsoo kan jedhamu wanni itti qabsaa'an wayii jira. Karaan ittiin qabsaa'anu jira. Haala kamiin qabsaa'ama, eenyu waliin qabsaa'ama waan hedduun naannoo sanarra jira jechuudha. Akka qabsoo jennaan wanni wareegama kaffalchiisu jira jechuudha. Aarsaa wayii kaffalamu malee qabsoon hin jiru. Aarsaa sana keessaa tokko hidhamuu ta'uu danda'a, reebamuu ta'uu danda'a. karaa adda addaatiin zulmiin adda addaa namarratti qaqqabu ta'uu danda'a jechuudha. Namni tokko kaayyoo tokkoof kaanaan kaayyoo sanan galmaan gaha jedhee namni yaade tokko kana hundaatti hamma dandeettii isaatti rabbiin qabatee sanatti of qopheessee jabaatee argamuu qaba jechuudha. Kana jechuun dirqama wareegama yookaan aarsaa kafaluu qabatu hin ta'in karaa irratti waan dhufurratti sabaruun dirqama jechuudha. Haala kana keessatti wanni nu qunnamee guddaa ta'uu dhabuu danda'a. Maaliif namni hedduun lubbuu ofii kenneera, maallaqa ofii kenneera, humna qaburraa, qabeenya qaburraa haala adda addaarraa qabsootti amane karaa amantaatiin haa ta'u, karaa biyyaatiin haa ta'u, karaa sabummaatiin haa ta'u, karaa kamiinuu namni jijjiiraman fida jedhee bu'aa buusaara jechuudha. Karaa kana keessatti wanni guddaan barbaachisaadha jedhee an amanuu tokkoffaa kaayyoon nu ittiin qabsoofnu kaayyoon nu biyya lafaa kanatti dhufne kaayyoon nu akka namaa tokkotti amantaa kana qabanne kaayyoon nu akka namaa tokkotti wajjin dabarfachuu barbaanne maali kan jedhu kana yeroo hunda dagachuun barbaachisu yoo kana daganne wareegama xixiqqaa aarsaa xixiqqaa karaa irratti nutti dhuftu kana karaarraa nu deebifte jechuudha. Kanaafuu waan ooluu miti kaayyoo keenyaa waliin wal qabannee of jajabeessuun tokkoffaa barbaachisaadha jechuudha. Lammaffaa kan immoo ta'ee jiru fakkeenyaaf namni tokko mana hidhaa seenuu danda'a. Fakkeenyaaf gaafuma mana hidhaa seenuu utuun seeniinis akkan hidhamu ni waan beeka ture. Namoonni hedduun baqachuu qabnaa biyyaa bahuu qabnaa maaliif hidhamuuf deemarra mootummaan akkanatti deemannaan yoo nu baqannee eenyutu qabsaa'a yoo nu of baasuu deemne eessatti dhaabbata baqachuun kun maal irratti dhaabbata baqachuun kun kanaafuu hidhamuus kan qabu nuhi wanni dhufuu qabu kan ta'u nuhi jennee haala kanatti murannee dhuma deemnee wanni kun dhufe malee waan haaraa miti gaafuma duraarraa waan itti yaadnee turreef hidhaan kun yeroo dhufu kanas an akka nama dhuunfaa tokkotti amma na hidhaanan seena garuu manni hidhaana keessa seenuu hin qabu manni hidhaana keessa seennaan kaayyoon ittiin ka'e karaan ittiin deeme sana hundarraa dudubbee ittiin deebi'a amma na hidhaa seenee gabbahee manni hidhaa garuu na keessa seenee yoo hafe achiin boodaan qaamni guutuun deebi'uus onnee koo keessa sammuu koo keessa wanni jiru bakka sila turetti hin deebine jechuudha. Kanarraa kan ka'e an hidhaa seenuus hidhaan ana keessa seenuu hin qabu wanni kamuu dhufu immoo waan dhufuus qabu waan immoo irratti sabaruus qabnu kan jedhu ejjennuu hin qabu. Irraa ka'e alhamdulillah maaluu dhufu sabarree bira dabarfachuu dandeenya jirraa jechuudha. Akka ummataatti wanni immoo kan biraa isinii gorsu amantaa keenya amantaa islaamaas yoo fudhanne amantaan islaamaa waan hedduu irratti nama kakaasa jechuudha. Sana keessaa namni sirriitti baruu qaba jedhee wanna yaadu keessaa wanna afur wal duukaa akka deemsisnu wal duukaa akka deemsisuu qabnu wannan isinii dhaabu jira jechuudha. Namni tokko gaafuma rabbiin ilma namaa uumu walaqad kharramna banii aadama akkuma jedhame sanatti ilmaan namaa kan ta'e amantaa adda addaa muslima kiristaana waaqeffataa kan biraa barbaade haa ta'u namni hundinuu nama jechuudha. Ilma namaa ta'uudhaan kan argamu eenyummaa namummaa qaba jechuudha. Hayawaana kaanirraa bileensa kaanirraa kan adda baasu eenyummaa namaa qaba jechuudha. Dabalata irratti immoo muslima gaafa ta'u eenyummaa amantaa islaamaa irraa maddu qaba jechuudha. Sadaffaa immoo saba tokko keessaa fakkeenyaaf an Oromoodhaa eenyummaa Oromummaa qaba jechuudha. Afaan haasa'urraa maatiin argadhe irraa hawaasan irraa bahirraa eenyummaa Oromummaa qaba jechuudha.
daangaa tokko keessatti biyya tokko jedhamnee gaafa dhaabbannu namoota sabaaf sablammoota adda addaa amantaa adda addaa qaban waliin eenyummaa biyya tokko waliin qabna jechuudha. Kan biyya tokko irraa kan maddu jechuudha. Haala kanatti eenyummaa afur qabna jechuudha. Afran kana wal duukaa deemsisuu yoo hin dandeenye karaa irratti rakkina dhufa jechuudha. Yoo naani Oromoo qofa jedhee waa'ee amantaas waa'ee biyyaas waa'ee ilma namaas nan laallatu yoo hin jedhee rakkina dhufa. Ani immoo yookaan muslima jedhee waa'ee islaamummaa qofa nan laallata waa'ee oromummaa waa'ee afaan kootii waa'ee aadaa kanaa nan laallatu yoo hin jedhes rakkina. Waa'ee biyyaas wani nu dhibu wani nu laallatu hin jirus yoo jennee rakkina ta'a jechuudha. Muslimaaf magaan ilma namaa kanaa yaadda'u yoo jennee deemnes yookaan amantaa keenya keessa nama jiranuun ala nama biraati nama yaaddofne yoo taane sunis rakkina ta'a jechuudha. Kaayyoon biyya lafaa kanatti ittiin dhufee jira. Kaayyoo sanarra dhaabbanne akka namaatti nama hundi keenya iyyuu amantaadha. Sadaffaa immoo saba tokko keessaa fakkeenyaaf an Oromoodhaa eenyummaa Oromummaa qaba jechuudha. Afaan haasa'urraa maatiin argadhe irraa hawaasan irraa bahirraa eenyummaa Oromummaa qaba jechuudha. Daangaa tokko keessatti biyya tokko jedhamnee gaafa dhaabbannu namoota sabaaf sablammoota adda addaa amantaa adda addaa qaban waliin eenyummaa biyya tokko waliin qabna jechuudha. Kan biyya tokko irraa kan maddu jechuudha. Haala kanatti eenyummaa afur qabna jechuudha. Afran kana wal duukaa deemsisuu yoo hin dandeenye karaa irratti rakkina dhufa jechuudha. Yoo naani Oromoo qofa jedhee waa'ee amantaas waa'ee biyyaas waa'ee ilma namaas nan laallatu yoo hin jedhee rakkina dhufa. Ani immoo yookaan muslima jedhee waa'ee islaamummaa qofa nan laallata waa'ee oromummaa waa'ee afaan kootii waa'ee aadaa kanaa nan laallatu yoo hin jedhes rakkina. Waa'ee biyyaas wani nu dhibu wani nu laallatu hin jirus yoo jennee rakkina ta'a jechuudha. Muslimaaf magaan ilma namaa kanaa yaadda'u yoo jennee deemnes yookaan amantaa keenya keessa nama jiranuun ala nama biraati nama yaaddofne yoo taane sunis rakkina ta'a jechuudha. Kaayyoon biyya lafaa kanatti ittiin dhufee jira. Kaayyoo sanarra dhaabbanne akka namaatti nama hundi keenya iyyuu amantaadhaan gargar baanus akka biyyaatti amantaadhaaf sabaan adda adda baanus nama biyya tokkooti. Akka sabaan saba adda addaa keessaa taanus akka ilma namaaf akka biyyaatti waliin qabna jechuudha. Akka muslimaatti muslima addunyaarra jiru hundaan eenyummaa waliin obbolummaa amantaarraa madduu qabna jechuudha. Akka namaatti ilma namaa hundaan eenyummaa ilma namaa ta'uurraa madduu waliin qabna jechuudha. Akka saba tokkootti Amaara haa ta'u Oromoo haa ta'u saba kamii haa ta'u sabummaa sanarraa kan maddu eenyummaa waliin obbolummaa waliin qabna jechuudha. Amantaan keenya haqqii hundumaafuu kennee jira jechuudha. Al tokko sirriitti kan hubachuu dhabuudhaan namoonni tokko muslimni hundinuu afaan tokko akka haasa'u saba tokko akka ta'u namoonni hawwan jiraachuu danda'u jechuudha. Gara biraatiin immoo waa'ee amantaa malee waa'ee afaan kootii waa'ee eenyummaa kootii nan laalchisu jedhanii namoonni yaadanis jiraachuu danda'u jechuudha. Kun lammanuu dogoggora jechuudha. Rabbiitu Quraana keessatti afaan keessan adda adda baasee jedhee maal wamin aayaatihi jedhee dubbate. Aayata sarraa muujizaa sarraa raajii sarraa jedhee afaan keenya adda adda baasuu kanallee isumatti ittiin of faarsaa jira jechuudha. Akkuma inni suuratul Hujuraat keessatti immoo jedhee eenyummaa sabaaf sablammoodhaan adda adda kan nu baase Rabbii kan jedhus Quraanuma keessatti nu hima jechuudha. Nu waan balleessinee balleessuu keenyaan itti gammannus miti waan immoo baduu qabus miti jechuudha. Haala kanatti hubannee wal duukaa deemsisuu irratti barbaachisaadha. Yoo kana wal duukaa deemsisuu hin dandeenye biyyis rakkina keessa seenaa namnis wal duukaa seenaa adda haala kanaan ta'uu hubannee waliin sirreessinee waan godhamuu qabu haala kanatti hubachuu qabna kan jedhu inshaallah ergaan qabu kana. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa kan kaaba kibbaan baadhiyaan biyya keessa biyya alaan nu hordofaa jirtan alhamdulillahi rabbil alamin akkoo beekamu ustaazonni kennaa kureewwan fala barbaaddu hawaasa muslimaa kanneen mana hidhaa keessatti tafaman waggoota 5 oliif eegi mana hidhaa keessatti turaniin booda alhamdulillahi rabbil alamin kinoo tibba kana manneen hidhaa irraati eegi lakkifamaniin booda simannaan akkaan bareeda hawaasa kennaa magaala Finfinnee jiruu fi naannawa magaala Finfinnee fi godinaalee adda addaa irraati simannaan bareedan ziyaaran bareedan isaaniif taasifamaa jira alhamdulillahi rabbil alamin egaa isinilleen toora adda addaatiin gammachuu keessan ibsataa turtan sagantaa kennaa guyyaa hardhaa keessatti illee bal'innaadhaan ustaazonni kennaa hiikamuu isaaniitiin gammachuu keessan ibsataa turtan dhaamsa keessan ustaaza kennaa ustaaz Ahmeddiin Jabaliif ustaaza hundaaf dhaamataa turtanii egaa guyyaa hardhaa sagantaa kenna kanarratti ustaaza kenna ustaaz Ahmeddiin Jabal qabannee isiniif dhiyaannee jirra hamma xumura qophii keessatti nu wajjin turaan affeerra kennaa waan isaan gaafannu qabna egaa ustaaz assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أتم جرتم. نجا كم جرت النجدي برا فيو مازين.
الحمد لله ونحمدنا نجار الحمد لله نجار يا رب لك الحمد أكمل اللي سألك أول برتني والولو تجرى أما اللي من اللي هدوم باني نمون كسمة بيتنا من اللي باني ولما برانجر إنشاء إيجا أستاذ الحمد لله رب العالمين يرو إيران بودا كنو أرده كمتني من كيساني تقلتن أديمسا همنا من مرتي إيرا يفتشي ساتا إن بودا murtiin hidhaa waggaa 22 isin irratti darbee saniin booda murtii kana falmuudhaafis adeemsa dheeratti ture saniin booda illee immoo argitanii manneen hidhaa kana keessa yeroo dheeraadhaaf manneen hidhaa adda addaa keessa dabarsitanii yeroo dhuma irratti alhamdulillahi rabbil alamin obboleewwan keessan manneen biraa bara 2007 bara 2008 irratti isin biraa hiikamanii isin namni afur qofaan boodatti haftanii eegisan immoo alhamdulillahi yeroon isaa geettee baatan yeroo mee gaafiiwwan kun gaafii dheertu adeemsi mana murtiiwwan dhedheeraa turan san keessatti falmii jabaa geggeessaa turtanii mee adeemsi mana murtii haaluma waliigalaatiin akkamitti xiinxala turtan ustaazuna yeroo immoo murtiin adabbii waggaa 22 isin irratti muramullee mee yeroo sanitti maaltu isinitti dhaga'ame خير إن شاء الله أيكم ريكمو نوقاف درك أبسو كنا جل كبرو أكهواس مسلماتيس أكبية كناتيس والنبرة ممكن بجرا حال حددات كيفتي نمتوكو ميرقاف نمسوتش أوتوكو دوقا هم أبتجرود خلاصر الرحم مجرودتي ورقا مخفلون تلك مساتي ورقا مخفلون سنة كيسا توكو أموت أودندا تركان في أددا نمرقون نموتن دندا عرصا لبو كفلو ورقا محال أددا تنكفلو وان برباتي فالأسيس وان نمرة إيجا مجتشو أتوما كان بيكنو كسو كانت سيني إيجا سيني بودمو ونو منو إيجني وني هدانو تلوفي هدان مجتشو إذا موسى كيستيس والنبيا نحن رتوانين أوليف ونكنا كنا إيجاتاس دهودن دا أكنمات سيئين كبنو هدان مداف أكنمات حوين كبنو برو وان نفي خدتشو داف قبحاني سوچا برباتشي ساوان تأجرو فعلا كنا نتدير ميرا هدان ميرا چنبودس أران himan adda danutti biji hayetudha otonon hidhamin namoota tokko namoonni nutti dhiyaatan naannoo keenyarraa firoota keenyarraa uummata da'awaa irra jirurra haala adda addaarraa isin hidhuuf deemaaruu biyyarraa baqadhaa biyya alaa bahaa yaalan akkanaa ture jechuudha biyyarraa baqachuu nama barsiisuu hin qabnu biyyarraa bahuun nurraan eegamu yoonu baqannee baqachuu jalqabata ana hunda jennee nu warra hidhamuudhaa qophaa'e namoonni hojii hojjechuudhaaf yaada adda addaatiif bahuun jaraa barbaachisaa ta'e bahuu danda'u biyyatti nu garuu fakkeenyaan taanu bahuudhaan kan jedhu yaada sana qabnee hidhamnee himanni nutti banamee himata sana keessattis akkuma namni hundinuu beeku dharaan waan adda addaa akka himataatti yoo ilaalle himata bal'inaan haala adda addaa hawaasaa ibsamee jira garuu wanni dhiheessan dhara ta'uusaa waliin sirriitti immoo nu ofirraa ittisuu qabna seenaatti wanni kun seenaa ta'e waan hafu seenaa qabsoo kanaa keessatti akka seenaa tokkotti waan galmaa'ee deemu waan ta'eef ittisuu qabnu gafalhin gooneen booda waliigallee itti deemneera. Akka fakkeenyatti waasuu gaafa himata bananuu ragaa 197 qabaa jedhamutu himata irratti. 197 qaba jedhanii eenyummaa ragaa keenya ibsinu icciitiidha nageenya jiraatiif jennee ibsinu jedhanii oduma kanaan eegnu walumatti gara ragaa 97 dhiheessanii nama 29 dhaaba lama waliin nokatasan irratti jechuudha. Himata kana irratti ragaa 97 dhiheessanii 97 keessaa 22 poolisii mootummaati. Akkasumas immoo namni 23 kaadiree dabballee ganda keessa mootummaa duukaa hojjetan akkasumas immoo namni 13 immoo warra majlisan warmaa turre namni kaan immoo warrumtin hin beekne warri kaan immoo warra maallaqaan bitamee dhufee ragaa bahe fakkeenyaaf kan akka Sa'iid Ibrahim kan jedhamu ragaa 20 galmee 22 irratti maallaqni kafalamee fi ragaa bakka adda addaatti nama ragaa ture jechuudha sobaan namoota akkanaa kana walitti godhanii ragaa jedhanii fidanii immoo haala kanaan jaaluun qabnu ittisuu qabna ittisneerraa dubarrattis wanni murtiis kan jiraati abbaan seeraas kan jiraati hundinuu haala jiru karaa barbaadan ragaan hundu keessanii inurraa eegamu qabnu waan itti deemuu qabnu gaafa murtaa'us nutti murtaa'u numa beekna jechuudha. Qabsoon akka haaraatti wanti nu hubanne hin jiru. Akkala jirus isin murteessina. Hamma isin murtaa'a jedhaan itti himaa turani. Sanuma dhufe jechuudha. Keenyaaf waggaa 18 kan natti himaa turan. Jarris kanuma yaadanii dhufan manni murteessu. Maaqilaa yookaan akka adabbiin sirratti gatama akka sirraa hir'atu waan tokko yaada dhiheeffadhannaan wannan dhiheeffadhu hin jiru. An balleessa garuu adabbina hir'isaa jedhanii kadhachuun qaaniidha anaaf hin dhiheessu jedhe anis wanni waan jenneef 22 ta'a jechuudha.
shakkila karoora jira 18 waan akkanaa ture. Maalumaafuu gara kamiinuu wannuma eegna dhufe akka nama tokkotti murtiin biyya lafaa irratti namni sitti murteessu murtii yeroo gabaabaadha. Otumallee hojiirra oolee jechuukooti. Sana caala immoo murtiin olii yemmuu hin qabne murtiin kufaatii hin qabne murtiin rabbii jira. Biyya addunyaa kanarratti jaallattees jibbites biyya addunyaa kana dhiiftee deemna. Rabbitti deemna. Biyya kanatti immoo gaafa dhufnu kaayyoo qabna. Fedhii qabna. Hawaasa bal'aa kana akka uummataattis akka amantaattis akka ilma namaattis waan tokko hojjennee dabarfachuun dirqama keenya gara fuulduree dhaabbannee waan jechuu qabnu himnee dabarfachuu qabna kan jedhuun otuma beekama dhufee waa tokko natti hin fakkaanne an odeeffannoon qabu ture otoo jarri murteessin maal akka murteessan maakalaa'ii qofaa miti isuma mana murtii kana waan jarri dubbisuu deeman illee sirriittan quba qaba ture jechuudha. Maal jedhan akka dubbisuu deeman waraqaa jarree balbal barreessan karaa adda addaatiin odeeffannoon guutuun qaqqabaa ture yeroo sana jechuudha. Kanarraa kan ka'ee waan haaraan tokko inni natti dhagahamee hin jiru jechuudha. Egaa alhamdulillahi rabbil alamin waan kana hunda quba qabna yeroo isin manni murtii isinitti murteessuudhaaf deemu osoo murteen isaan hin dubbisiniin dura murtee isin dubbisuuf deemtan tokko tokkoon hin beekna jedhaa turtanii yeroo isaan mana murtii kana keessatti argitee ragaa ittisallee dhiyeeffatan wanni mana murtii kana dhufnuufillee argitee akka seenadhaan galmaa'uudhaaf malee mana murtii kanarraa haqa arganne jenneeti miti jettanii falmi jabaa gaggeessaa turtanii mee keessattuu fakkeenya haasawni keessan kun namoota tokko tokko biratti yeroo kanaan dura wal haasa'aa turre akkas jechuun isaa sun dansaa miti murtii isarratti dheereessanii murtii akkasii isarratti dabalanii mana murtii jeeqaa ture jechuudha namoonni tokko tokko mormaa turanii fakkeenya haasawni kun yeroo sanitti yeroo jettan maanirraa kaanii jettanii bifa kamiidhaan manni murtii kun mana murtii mana himannaa keessan dhiyeeffataa jirtanidha yeroo san bifa kamiidhaan waan kana jechuu dandeettan wanni nu as dhufnuuf seenaaf akka galmaa'uuf malee haqa sanarraa arganna miti jettanii kan dubbatan sun. Maaliin ni tokkoffaa gaafa manni murtiis keenya maalangaas keenya abbeeraas keenya jedhaan hin turan. Kana jechuu qofa sun ta'in akka turre jechuudha. Waa'ee mana murtiis waa'ee biyya kanaas. Gaafa immoo himatamanii mana itti dhiyaannoo yaadanuu geessisurraa haala jirritti deemaa eenyuutu mana murtii kana dubbisee jirarraa odeeffannoo qabu haala adda addaarraa nu sirriitti ifa ta'ee nu jechuudha. Irraa kan ka'e fakkeenyaaf amma namoota 10tu yeroo dura akka dhaban yeroo dura biyyoota hin jedhaman kan ittisa hin jedhaman. Namoota 10 akka bahan odeeffannoon qaba ture. Gaafa Qiliinxoo zoonii 3 turre nama 10tu bahuu deema. Warra 10 bahan sana keessa an keessa hin jiru. Isin warra baasan kun jechuudha. Haala gaabbatan kanatu siin qunnamaa jedhee jarumatti illee himee wannuma ana hime sanatu lafarra oola jechuudha. Karaa addaadhaan mana murtii qabanii akkamitti hojjetamaadha kan jedhu quba qabna. Sana qofatu hin ta'in fakkeenyaaf gaafa ragaan dhufee dhagahamu ragaa tokko Sa'id jedhama Sa'id Burhaan nama jedhamu ragaa godhanii ragaa abbaa langaa godhanii fidu. Gaafa fidanuu maal jedhu Sa'id kuni rifannaa keessa ture sodaa keessa ture ani wannan beeku jiru. Tikatu na fide malee ani wannan beeku hin jiru. Otullee maqaa isaan dubbatin eenyummaa isaa mana murtiitillee otoo hin ibsini rifannaa irraa kan ka'e kana dubbataa ture jechuudha. Warruma abbootii seeraa hundee kanan barbaannu kana callisii ta'anii waan nu gaaffii gaafannu deebii jedhanii haala kanaan gaaffii gaafatanii waan barbaadan akka ni ragaa godhanii dhumarratti abukaatoon keenya Addis Muhammad gaaffiin qaba jettee ragaa sanaaf maanni tikatu na fide jette ani wannan beeku hin jiru tikatu ragaa fide malee wanni jette maaliin ni jettee gaaffii qaxxaamufatte abbootiin seeraa maal jedhani gaaffii akka na gaafachuun seeraan namni tokko bilisaan ragaa baharamu waan beekutti ragaa baharamu dhugaadhaan ragaa baharamu kan jedhu adda baafamee isa ta'e dura beekamuu qabu jechuudha. Dubbatti qofa fudhachuudhaan namni qophaa'e kaayyoo biraa qaba yaada biraa qaba sagantaa qaba hin jechuudha. Akeekkachiisa kennanis gaaffii akkana akka irra hin deebineedhani. Akka seeraatti tikatuun naanna fidee jedhee kan dubbate jiru. Kan biraa mubaatii tokko maakaa itti hidhamee dirqamaan ragaa baatu manni hidhamee nama dhufe jedhu. Maal jettee gaafatti Addis har'a eessaa ragaa bahuudhaafi mana immoo bakka biraafi maaliif mana hidhaa akka dhufe dirqiidhaan hidhamee baatii tokko guutuu ragaa bahe jedhamee namni dhufe akkanatti nama dhufe jira jechuudha. Kana qulqulleessuun liqaafiin akkanaa sirrii miti jedhee warra murteessu jechuudha warra sun. Hunda yeroo laallu odeeffannoo alaa qabnurraa manni murtii kun nu baraadhaan nu bilisa baasuudhaaf deemu miti tokkoffaa. Lammaffaa wannuma jarri fedhan
አባ አለንጋ ኬሳ የድሮስ ጌታቸው ከን ጀዳሙ ጋፈረጋ ጋፍ ሲጋፈቱ ረጋጀራ ሲረጋ በሁን እንደኝ ማን ሙርቲክ ረከንታ አባን ሴር ከናት ደሙ ከናት ነው ራማል ጀደ ስሪት ለንዲስተን ጀደ ድሬትቹ ስለዚህ ጀደ ዱበት ሮስሞ ንስት ለንዲስተን ያለፈነው አኑጀላታ አኑ ወንድረት ዱበት ከናት ማን ሙርታኒ አከናሚን ሲኔ ጎዳኒ ጋፈረጋን ተደለግ ሁንዲኑ ኡመተ ተከገዲባኒ አከሰራን ከራሴራ ከበሳ ረጋና ከሩፍ ሱዳፍ ዋንደለ ገማጅር ሁንዱ ዋንተ ዋን ከነ ሁንደ ቢጋ አከሰር ጅሩ ወይ ፈከሲኔ ቢየ ከነቲ ዶካር አበኔ አመዱ ጋቲ ቢሊሰፋ ነው ህምባም የረኒ ኤጎኒ ሲሪንቲ ተቆፋ ጋፋ ዱረን ነሞን ነው ሂደኒ አከኑ ቢሊሰ ጡሬ አከኑ የከንደለ ኦቱ በቤከኑ ጠራ መቃል ሙበለሰኒ ሚዲያ ዳን ፕሮፓጋንዳ ደለጋቱራኒ ቺምቦለስ ሐለፈስ ደበርፈኒ ሁን ደቤክና ዋን ገረስ ፉንዱራ ሩፉ ዋን ታጅሩራ ዋን ገረ ፉንዱራ ሩፉ ከነ ፊልማሙ ደንደውን አከኑ መተቆቲ አከኑ ዋን ደማሩ ከነ ሁበቱቲ ወን ሰልባ ላይ anaafun haasa'u keenya wanni addatti dhufe hin jiru jechuu godhu gabaabina. Egaa ustaas dhugaa baantanii osoo argitanii gaafii mirgaa kana gaafa awwaliyaa irratti dhalatuu irraa kaasee qaamota mootummaa wajjin teessanii teessoo tokko irratti walaasa'aa turtan keessattuu gurraan dhala 26 argitanii kateettanii osoo wal mari'ataa jirtanuu isaan osoo isin marii hin xumurin kaba'anii ibsa raadiyoodhaa kennan ibsa gaafasii sanirraati okkorri jalqabe ibsa gaafas isaan kennan marii gaafas isan nagaan teettanii wal mari'attan raadiyoo faana baanii dubbatanii maqaa keessan yakkan sanirraa ka'eetidha akkaataan argitee ittiin isin qabamtanii akkaataa hamaa ture mee amma eegi adeemsa mana murtii hagana ilaalle akkaataan ittiin qabamiinsa keessan maal fakkaata ture keessattuu qabamiinsi manneen hidhaa tokko lama sadii keessatti yeroo adda addaa qofatti isin hidhuudhaan yeroo adda addaa manneen hidhaa bakka tokko yoo baratan isin jijjiiruudhaan akkaataa nyaatatiin akkaataa ziyaaratiin adeemsa fayyaa keessanillee ka'ummanni keen hordofaa ture hamaa kan haaluma waliigalaatiin mee akkaataan qabamiinsa keessanii akka seeratti ilmi namaa tokko akka qabamuu qabutti moo ka qabamtan ummanni keenallee beekuu wajjin garuu har'a afaan keessanirraa ummanni keenya waan kan dhaga'u barbaada mi akkaataan isaa maal fakkaata qabamiinsi keessanii fi akkaataan manneen hidhaa hundii mirga ilma namaa kabajuu keessatti namni hidhamaa tokko mirga seeraa akkasumas mirgoota inni argatuu qabanutti jira sun hunduu mee maal fakkaata? Dura sochii kana jalqabnuun odeeffannoo tokko jedhanii naannoo mootummaa raawwan ture quba qabna ture jechuudha. Namarraa kan ka'ee hidhaawwan hidhuu adeemanus gaafa nu hidhuudha walgahii godhanii murteessanus odeeffannoon sana qofaa miti waraqaa mana murteedhaa baafnee hahimu jedhanii ala jargarii mari'atanii namoota hidhamuu qabu jedhanii maqaa tokko lamaan barreessanii jedhan waraqaan jarri barreessanillee harka keenya geessee turte jechuudha otoo nu miidhamin. Jarri mana murteetii waraqaa baafan jedhanii garee 24 ijaaranii mana 24 irra deemee namoota qabaman qabuudha ala socho'u gareen keenyutti hidhamaa tokko tokkodhaan waraqaan nu qaqqabdee turte jechuudha. Odeeffannoo haala adda addaatiin kanarraa kan ka'e ebaluu isintti hidhamuuf deemaa nu hidhamuuf warra deemu isin ijoolleen immoo biyya alaa bahuu qaban hojiidhaaf sababa adda addaadhaaf odeeffannoo kana argatanii waan murteessan ofirratti akka murteessan odeeffannoo wal jijjiiraa turre dhagaa turre haala kanaan akkuma jari dhufan sa'aatii hundumaa qophaa'na turre jechuudha. Yeroo sana keessatti otuma kana eegnu hidhamnee garuu akkuma sila jedhe biyya bahuu hin qabnu kan jennuu waan qabnuuf namoonni hidhamuu qabna jennee murteessine muraasni hidhamuu qabna. Haala kana keessatti ani yoo jari dhufan sana magaalaa keessan ture malee manan turre haala kanaan otoo turru maaltu ta'e mana hiriyaa keessatti bakka jirutti dhufanii kondominiyeemii wayii keessan ture ganda guutuu sakatta'aru. An dhufuma jaraan barreessa laanu malatti dhaqaa. Ganda guutuu sakatta'anu tokko mana seenanii mana namaa hunda sakatta'u suuraa qabaniiru. Aluma laalu guyyaan sun guyyaa soomanaati guyyaan sun daqiiqaa 30 tafe soomnee olleeffata gochuudhaaf yeroo sanarra turre mana sakatta'u yennaan alan gabba ilaalu dari kaasanii kondominiyeemii guutuu sakatta'aru. Konni addus injii keessan modi gadi bahee wanjalatti gadi gargaarsa siluma kan fudhachuu sanatti eegi kaayeen qoraa
sana keessatti lakkoofi aniiru konkolaataa keessanis konkolaataa furtuudhaan karaa kamiin kan akka keessa waan beekuun jiru haala kanaan deemanii itti Finfinnee keessa Teediroos Addabaabaayii kan jedhamu naannoo sana seenee achitti naqamanii amma sa'aatii 6 galgala keessaa soomana jira iftaara seenee iftaara guyyaa duraa sanas suurii malee soomee kun hundinuu dadhabbiinis jira kuttaanis jira egaa biirootti keessa qala sanaan Abubakar eessa jira Kaamil eessa jira Ahmed eessa jira kan jedhu haala kanaan dubbataa turan eessa akka jiran amma akka bartanitti jarrasiin beektu dhaqaa nama argitummaa rakkina qabaa Jere kun hundinuu irra baqatu miti baqachuus qabna jennee nama murteessuus bakka tokko waan hin dalagneef fuulduree uummata keenyaatti dhaabbannee dhugaa dubbannee waan dhufu falachuudhaaf nama qophaa'e hundi keenya iyyuu namni baqatu hin jiru kan jedhu fuulduree isaatu himnu bilbila narraa fudhanii bilbila kanaan nama sibiila hunda haasofsiise hidhamee dhiyeessee kan dubbannee haala kanatti jedhanii tarkaanfii adda addaa sodaachisuudhaan maaliin turanii bilbila nama akkumaan qabameen koomaandara koloneel Asaffaa nama jedhamu ani muslima jedhee naan haasa'ee afaan isaarraa muslimummaan nu barate namichi nama afaan Tigreef afaan Arabiif haasa'u Arabiiffaadhaan naan haasa'e assalaamu alaikum Ramadan mubaarak maal naan jedhe alumareef wal arginu jedhe Arabiiffaadhaan sirriitti achuma namni muslimaa warra Aduwaatti nuur Quraan kana guddinaa hedduudhaan jedhe amma sun hundinuu biraatti maal barbaadannaan nama wadan sirraa barbaadu tokkoffaa eessa jiru jarri kan maal akkuma abdan bilbila harkaa qabu nana itoo bakka hojiitti argitu maal badannaa keessa jiruun jedhani haala kana nutuma dubbisu dhumarratti nutti himtu malee nama sadi ta'anii akka beekumsaatti isaan eessa akka jiran hin beeku bilbila jiraatanii yeroo isaan irra jiru qabu seenee keessanii ture kana nama galgala adumaadhaan waliin turru yeroo soomnis jira dadhabbiin bilbila harkatti kenname koloneel Asaffaan kun taa'ee alagaa na haasofsiisa namni bilbila na haasofsiisi akkuma nama ni dhabne haasofsiisatuma jedhu an qubee tokko lama sadii utumaan barreessu an seeneen jira mana hidhaa kan jedhu ergaa gabaabduu barreessee erguu danda'a jechuudha sana keessatti yeroo soomana ture jedhee iftaara godhanii soomanii rafaa waan turaniif Ahmed Mustafaa yeroo sana bilbila ilaallee saayilantii godhee rafee ture jechuudha haala kanatti argaan hin qaqqabne Ustaaz Badr bilbilee eessa jirtennaan dafaltiin jedha Arabiiffaadhaan an seeneera innaan eessa seentee naan jedhame asiin seena jedhe dubbachuunis rakkisaa ture namichi immoo Arabiiffaa waan danda'e ittan seena jette ammas kalaanis darkutanii haala kanatti otuma turru bilbila Badru achumaan lakkoofsanii bilbila narraa fudhanii yeroo sana keessa GPS ture meeshaa GPS itti galchanii eessa jira kan jedhu ilaaluudhaaf yaalii godhaa turanii ganda kana jira bakka kana jira jedhan achuma ilaalu takka ture Ahmad bilbilee innis an ergaan ergeef nagarreeni Ustaaz Ahmad Mustafaa maatii jeeqaa jiru mana marsanii maaf hin deemne jarumatti nu hadeemnaan ani deemu qabnaa sirriidha maatii jeeqamuun qabu keessa jiraanii al tokko kan jedha al tokko deemuu qabnaa kan jedhu haala kanaan bilbila tokko fudhatanii barreeffatanii bilbila korraa achi bakka inni jiru ilaalanii naannoo Finfinnee keessa naannoo mana barumsaa fayyaa nagara 200 jira kan jedhuun GPS achumaan mul'isa jechuudha. Achumaan garee keessa naa jiru hedduudhaaf jaratti bilbilanii naannoo Madaaniyaalaan bakka kana deemaa jiran ajajan jechuudha. Ana achuma keessa jiru. Abubakar eessa jira jedhaniituma akkana naan jedhanu ani nan beeku hin jiru kan jedhu jara bilbile gaa jarri Abubakaris bilbile karaa qaalittiin bahaa jira maal jedhen inni bilbile muummichi ministeeraa guyyaa nu hidhamnu sana du'uusaa dhageenye turre jechuudha. Mallas du'uusaa ragaa qabatamaadhaan waan dhageenye turreef kanaafuu maal wayyaa biyyis gareetamitti akka deemtu beekamu haala uummata qabsoo keenyas karaa sirreessuu qabna ammatti hidhamuu qabnu kan jedhu yaada haaraan qaba kan jedhu fidee otuma kana haasofsiisuudha naa bilbilee ture haala kanatti otuma haasofnu bilbila isaa bakka narraa bilbila korraa fuudhanii
Narrafudani sejerani konkolaataa naannoo qallitti deemaa kan jedhu GPS irratti arganii achumaan immoo naannessanii gara Gordishoolaa deeman jechuu ilaalanii gara Gordishoolaa ammas GPS dhuma hordofaa haala kanaan otuma jedhamu jarresi dhuma irratti qabamuu danda'ani. Haala kanaan seennee sana hunda galgala gara sa'aatii 6 dadhabbiinis jira mana fincaanii dhaquunis dirqama taanaan akkuma fuula koo hidhanii mana fincaanii na seensisanii irraa alaa hiikanii taa'u fuulduree mana fincaanii sana Churchill View Hotel kan jedhu naannoo Piyaasaatti Bidiruus Addabaabaayii kan jiru hoteela sanarraa isaan maqaa sanaan hoteela Churchill View jennaan jira Bidiruus Addabaabaayii jira. Achi hoteela sana fuulduree korretti alanni boba'uun arge jechuudha. Maqaan hoteela sanaan barreeffame. Galgala gara sa'aatii 6 ibsaan maqaa hoteela sanaatiin qubee Ingiliffaadhaan Churchill kan jedhu ifaadhaan ta'ee barreeffameera. Ala mana fincaanii taa'ee laaluu ala ibsaan sun alanni boba'uun arge jechuudha. Kanarraa ka'een bakka hin jiru hoteela sana fuulduree dhuma Bidiruus Addabaabaayii naannoo sana akka hin jiru baree booda irrattis ganama sadana baasanu biirootti kan jiraatu. Mana hidhaadha achuma keessatti ana qofa achi bulaan firaasha tokko bidilusi tokkoon seenee achi rarrafee mana kutaa hedduu jira. Sagalee namaan nagaan fuulli koo waan hidhamee jiruuf bitaan mirgarra fuulduree dudduubirraa namoota dhaadanu namoota dhaabanii keessa kufan haala adda addaadhaan sana keessa birootti qabu. Hidhaa jedhamee waan beekamu miti. Achi boromtumuu sana ganama alaan deemamu kana arranumaaf haasa adda addaa qoraatan nama jimmaatti miti barbaannaan bitakkaan jimmaatti sigguba jennee siima barbaannaa hundinuu keenya barbaannaan masjida keessa naboona akkana haasa adda addaa nama obsitanii dabarfadhee booda ganama geessanii sa'a 3 maakalawitti na kennan jechuudha. Maakalawitti na kennanii haala kanaan yeroo sana gaafuma maakalawitti na kennan sanaan mana murtiitti dhiyeessanii mana murtii alanda addu ajaa'ibuma Inspektar Asaffaa nama jedhamu abbaa seeraa Taarikuu Akkabajjee jedhamti seera na dhiyeessanii guyyaa 28 ala gaafatanuu miseensa Alqaa'idaa jabaa biyya kana jeeqaa ture biyya alaa dhaqee leenjii adda addaa fudhatee akkaawuntii isaatti maallaqa miliyoona hedduudhaan lakkaa'amutu seenaa jira biyya kana jeequudhaaf shororkeessaa jabaa qabannee maal jedhanii mana murtiitti dubbatanii waan nama biraa dubbataa waa'ee koo dubbataa nama akkanaa dubbatanii nama akkasii qabannee guyyaa 28 nu kennaa jennaan abbaan seeraa kenniteef haala kanatti nagalchanii haala kanatti akkuma seenii jiru guyyaa akkuma seenii mana Saayibiiraa jedhamu jira isaan qabbaa duddubeerraa bishaan qabbanaa kan biifamu jechuudha mana sanatti kan ammoo kanan arge jumaan argala jirre bishaan itti naqanuu gaafani ashaaraa ka'aa jedhanii ashaaraa nu kaasuudhaaf deemnu manni ashaaraa sun duddubba sanarraayi alan achi deebi'u bishaanuma kana bishaanuma ujummoo haalatti jedhutti facaasan bishaan qabbanan arge jechuudha manuma sanarratti jechuudha. Manni sunis haalatti ijaarames aduu mana argatu miti karaa hundumaanuu aduu hin argatu garuu bishaan qabbanas akkanatti naqanii akka manni namatti ala godhan arge achi mana sana keessa gara guyyaa 20 ture amma guyyaa 20 sana rukuttaan isin turre wanti tokko jiru sanaan ka'ee eenyuun itti dhalattee gaaffiidhuma akkanaatu gaafataa turan guyyaa 2 booda garuu gaafa dura gaafa shanaffaa sana seenu nama hedduudha. Warri Gaambellaa jiru warri Caamsaa 7 isa keenyaaf kan Tamasgan Abaala namni jedhamu baay'ee miidhamee dugdi isaa cabee qaama saala isaallee qolaasanii nama miirri isaa miidhamee ture yeroo sana achitti wal agarree namoota adda addaa haala waan jararra gahee abaawoodhaan waa'ee Oromootiin kan hidhamee Gutamaa Abdushukur nama jedhamu faatu ture. Hargeessarra qabanii fidanii waliin turre jara kana waliin haala jara keessa turan utuma waliin haasofnu utuma wal ciccimsinu haala akkana turre guyyaa 20ffaa irratti namoota nu duuka jiran kana baasanii mana dukkanaa kan taatee mana qorraa dukkanaa lakkoofsa 8-3 kan jedhamtu keessa na seensisanii meetira tokkoof walakkaadha. Innis tokkoof firaashni namni irra ciisu kun meetira tokkoof baaslee firaasha ala seensiftu rannoo jedha firaasha mancaa
baashinii namni ta'e kan mana sana guutu jechuudha. Mana sana keessan ture guyyaa 13 yeroo sana keessatti manni qabbanaa'aa ifaan qabu ganamaaf galgala qorannoo jedhanii geessu harka hidhanii kaatenaadhaan sa'a 12 sa'a 16 haala adda addaa guyyaarraa galgalarraa soomana irratti ashara la'aa kutaa dadhabiin sana keessa daddabarfannee gaala akkanaa hunda keessa dabarfannee alhamdulillah waan gara qilleenxoo deemnee fakkeenyaaf ani yeroo deemnu sana booda wanti humnaanis guutamee waan jedhamee namni miidhamees mallatteessee humnaan eega mallatteessee booda inspektar Asaffaa gaafa mana murtii nu geessu waan adda addaa dubbatu sana abbeen koo ziyaaruu dhufeennaan wajjiniin biiroo tokkotti gamaatee wal qunnamsiisuun booda jalqabame nama kana ana beektaa naan jedhe inspektar Asaffaan yoomusi nama akkasii nagarree hin jedheen akkamitti akkana jettee abbeen koos taa'ee dhagaa jira. Ani minnaan gaafa mana murtii geessitu akkana afaan guuttattee waan adda addaa dhaara dubbataa akkuma nama dhugaa hojjetetti akka nama gaarii hojjetetti sammuun keessirraa nama eegsisuudha nama addeessisuudha tarkaanfiin achi fudhataa jirtanu karaa seeraatiin haa ta'u karaa qaamaatiin akka nama waan gaarii dalagawayitti na beektaa jennaan yeewwan isinirra maal jetta hojii keenya kun bakka yoo kana jenne malee akkamitti jiraannaa kunumtuu gaa akkan isinirraanfanne irra caalaa na godhaa jedhe kan adda baane haala akkanaa keessa dabarfanne dhumarratti gaafa maakalaa irraa qaalitti deemu akkuma beekamu himata jirretti himata lama manni sun tokkoffaa mootummaa kana humnaan diiguudhaaf deemuu kan jedhu heera biyya kanaa humnaan diiguudhaaf deemu tokko himata tokko inni kaan immoo shororkeessummaa dalaganii kan jedhu haala kanaan himatan himanni lama gara tokkotti deebi'ee dhufee haala kana keessatti mana hidhaa akkuma jette haala adda addaadhaan maatii qunnamuu irratti namoota adda addaa wajjin qunnamtii qabu nurraa haala adda addaarraa dhiibbaan inuma ture sana hunda keessa obsaan keessa dabarfamee deemne yeroo sana keessatti hamma dandeenyan kan mana hidhaa gaafan seenuu yoo ta'u anatu mana hidhaa seene malee manni hidhaa ana keessa seenuu hin qabu abadan yoo manni hidhaa ana keessa seenee yaadni koo sammuu koo sochiin koo miirri koo hundinuu naannoodhuma mana hidhaa sana irratti socho'a yoommoo akkas ta'e keessoon koo ni miidhamaa jaran gammachiisa malee eenyuun hin gammachiisu kanaaf an nama hidhame miti an nama bilisaa qaama kooti mana hidhaa seene malee nagadaan hin miidhamne kan jedhuun ejjennoo kanaan waanan tureef kan hundumaa alhamdulillah obsaan keessa bahee jira. Kana fakkaata jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin eegaa ustaaz dhiifamallee nurraa taate boodatti isin deebisnee waan hedduu isin yaadachiisaa jirra madaalee hedduudha kunini amma nulleen immoo argitanii kanaan durallee waggootuma shanaan kana hunda waanuma kana gabaasaa turre amma ummanni kennallee waan kana gurruma saatiin haa dhaga'ume afaanuma ustaaza kennaarraa waan isaan keessa darba waan laafaa kan taane haadha gaanu nu iyya turre dhugaadha garuu mee haadha gaanu jenneeti irra deebisnee kan isin dubbisiisaa jirru dhugaa rabbitti waan nama hakkaan namatti jabaatu keessattuu adeemsi akkaataan manneenidha keessatti yeroo dhukkubdan yaala dhabuun yeroo argitanii maatillee argitanii isinirraa gabaabsuun wantoonni akkasii kun keessattuu abukaatoo keessanii wal argitanii waan dhimma keessanii haasa'uu keessatti uggura hedduutti isinirratti ture maalidha sababni isaanii yeroo akkanatti isin dhukkubu kana mana yaalaa wanni isin geessu didaniif fakkeenya manni murtii kun illeen kawam isaaniit manni murtii kun manni hidhaa argitee itti gaafatamtoonni mana hidhaa akka mana yaala isin geessa yoo murteessanillee warri sun ni dida isi warri kun lamaan qaama tokkoo miti maaliif walirraa ajaja didan moo shiiruma gidduu isaanitti beekameedha wanni akkanaa kun. Ilaalaa murtii warri hoogganan namoonni hedduun warra qabsaa'ota mootummaa kana dhaabuudhaaf mootummaa darbii kuffisuudhaaf warra qabsaa'aa turan hedduun jira waraana biyyaa keessaa warra miidhaadhaan yookaan immoo mana hidhaadhaaf jedhamanii keessaa hanqifamanii mana hidhaatti ergamantuu mana hidhaa bulcha jechuudha. Warri mana hidhaa bulchan kuni yoo mootummaan si jibbe yookaan miidiyaan waa'ee haala gaariidhaan yoo hin dubbanne laalchuma miidiyaan irra akkam hordofanii warra deeman malee warra seerri akkam jedhaa jedhee warra deemu miti. Dabalata irratti immoo mana murtiis ta'ii maalis ta'ii irra guddaan kan jira ajajuu biiroo tikiraati jechuudha. Fakkeenyaaf dhowwanii rakkina keessa turre maanni sababni jennee yeroo adda addaatiin akka mana murtiitti simanneerra mana murtii dabarfannee biiroo ol jiru
komishinii mana hidhaa biyyoolessaa federaalaa irratti illee himannee haala adda addaatiin koreen achillee dhaabbatee dhufee waan irraa qaqqabatuma qorataa jiru. Dhumarratti koreen sunis ajajuma tikaa jala seenee waa tokko jararan qaqqabame jedhee mana murtiitti riippoortii dhiheesse. Mana murtiitiin waan nurra qaqqabaa jiru maatii akka jira akkam godhaa jiran viidiyoodhaan illee ijoollee moobaayilaa warri kunis isinii kenna manni murtiilee dhagahuu sidii sana arguus dhagahuu hin baratan hafe nama tokkoon achi keessaa warruma hogganaa jedhan keessaa namni laalcha namummaatiin laalcha biyyummaatiin sirrii hojjetamaan jiru kan jedhu kan itti dhagahamu namni dhagahamu jechuudha. Bakkumaan naan jedhee anumattuu dhiisaa waa tokkoon fayyadu wanni isin deemtan hundi ajajni kan dhufaaru biiroo tikaarraayi. Biiroon tikaa warri as jiranuu sana dhagahuu malee waa tokko isin hojjechuu hin danda'u. Kanaafuu lafuma duwwaa yaalii gochuudha dhiisu wayyaa naan jedhu jechuudha. Warruma keessaa hogganaa sana jedhan keessaa warri kaan akkuma jedhee waan mootummaan achi dabarsu waan miidiyaan dubbatu fedhii tikaa jala waan deeman malee dhugaadhaan maal jedha mana murtiilee maal fida jedhanii nama fuulduree himan. Fakkeenyaaf ambaa'ee hebu namni jedhamu mana hidhaa qilleensoo hogganaa ture jechuudha. Komaandara warra qabsu mootummaa kana dhaabuudhaaf nu waatiin duukaa waggaa meeqa nama qabsaa ture maal nama dhaaddatu jechuudha fuulduretti. Waa'ee mirgaa waan tokko alan gaafadhu murtii maal fida mana murtii deemtanii waa tokko inni fidan hin jiru fuulduree dhumatti natti jechuudha. Hogganaa qilleensoo ture jechuudha. Nama akkana yaadantu hedduun jira warra akkasiiti jechuudha. Sababa kanaaf rakkinni adda addaa dhukkuba irrattis maal irratti dhufe jarri ilaalcha mootummaatiin fedhii jaraatiin ilaalcha kana keessatti ilaalu jechuudha. Hundumaa walitti qaban. Sababa kana hundarraan waan akka kanaa bos ta'uu namni fuudhuu danda'an jechuudha. Egaa adeemsi kun adeemsa laafa miti adeemsa hedduu argitanii garaa nama nyaatu biyyattii san keessatti biyyattii seeraan bulla jedhu keessatti lammiin biyya sanii yoo akkanatti argitee azzabamu yoo akkanan miidhamu yeroo dheeraadhaaf dhagaa turree oduun nu dhaqqaba hardhimmoo afaanuma keessan irraa dhagaa jirra. Egaa ustaaz haalli achi keessa ture haala jabaa ture haala jaba kana keessa wajjin dhaabbachuudhaaf haamilee ofii tiksanii tarkaanfachuun jabaadha. Keessattuu warroottan isin wajjiidhaan hidhan kutaanel isin namoonni isin wajjiin warroottan yakka ajjeechaa lubbuu raawwatan fa wajjiin isin hidhaa turan sanuma waliidhaan namootan isin wajjiin hidhamtan amala keessan kan laalanii jaalataa turan amala keessan kan jaalatanii isin dhiyaatanii hedduun akka qajeeluma argatanillee dhageenye turre mi akkaatan hidhamtoota wajjiin itti wal haamilee keessan tiksitanii jara wajjiidhaan walii galtee uumtan maal fakkaata jireenya mana hidhaa san keessatti maal seete mana hidhaa ala seenu sochii goonirraa qabsoo goonirraa haddaarraa umma duuka ture jechuudha. Garuu amantaa jaraatii saba jaraatii oromummaa jaraatii amarummaa jaraatii saboota adda ta'u qabsaan nama hedduutu mana hidhaa keessa jira. Garuu namoota beeku gama hedduu nama falee mana hidhaa seene hedduu jira jechuudha. Akkasumas akka adda addaa namni dalagee seene hedduu jira jechuudha. Akkuma yeroo sana isinis gabaasaa ture kan akkuma beektanutti yeroo ziyaan eeyyamamu nama kumaan hedduutu guyyaa tokkotti illee dhufee nu ziyaaraa ture jechuudha. Fakkeenyaaf gaafa namni hedduun kumni hedduun dhufee nu ziyaaru sana kaan qarshii 50 kaan qarshii 100 kaan waan adda addaa nu kennu ture. Guyyaa sana qofatti an akka nama tokkotti qarshii 17,000 harka koo seena jechuudha. Guyyaa tokkotti jechuudha. Amma langoodhaan uummanni gargaarsa fidu kana hunda kan Ahmadiin Jabalee miti. An waan ofii kootii hojjedhee nan jiraadha. Jedheetan mana hidhaa keessa fakkeenyaaf yeroo sana Qaallittii zoonii 2 ture. Mana hidhaa sana keessatti hidhamaan hedduu kan dararamaa ture bishaan rakkina bishaanii ture. Hidhamaan yeroo hedduu bishaan badee qaama dhiqachuudhaaf ittiin dhuguudhaaf rakkina hedduu ture. Maala goonuu jedhamee gaafa mariin mana keessatti manni hidhaa waan kana nu hiikuu hin dandeenye. Maaf nu taankarii fayyadu kennee mana hidhaadhuma mana sana ijaarrannee farankaa dhufne. Waan kana hin sirreessine jedhee gaafa hidhaman dubbatu harka baasee an bishaanii harsee taankariitti guutu anatu bitaa jedhee sana waa dhaheen jechuudha mana sana keessatti. Achuma hidhamaan guutuun harka dhahee gammad ala furamtamu silsiinsaa dhufi lagni shodor keessaa seenan jedhanii hambisan. Yaara jechuudha. Booda an maallaqa kana uummata irraa fuudhee akkaawuntii jira biirootti seenuu qaba jedhanii waan adda addaa innaan bana kana na jijjiira
hidhamaa kanatti hidhamaa sana duratti ijaaraa waan ta'anii ana bakka biraa keessatti manni as jiru kun rakkataa jiru bishaan kana. Isin godhaafi silaa gama keessan ture bajanni mootummaa irra jiru hidhamaan garuu kana bira dabarfachuudhaaf karaa biraa waan dhabeef nu farankaa ol buufni ija atolfanni jedha yeroo jedhu akka nama tokkotti mootummaa dandeessu kan jedhuun itti himaa ture. Kanarraa kan ta'e booda hin jedhanii maqnaan ijoollee hobii yookaan ijara keessatti irra tureefan kan umura jechuudha. Akkasumas immoo mana hidhaa keessa gaafa ijoollee jira rakkataan jedhama. Mana hidhaa gaafa manaa qabu hundi haadha manaa kootii rakkataa ta'an akkuma jiruun jinjabal wada biiroo yaa'ina waaman. Alqoo uffata jiru qabu isin mindaa kan qabu isin ummata bakka buusanii biyya bulchaarra kan jettan isin namni rakkate uffatillee dhabe kan jiru hedduu jedha gara sila waan an godhe isin gochuu qaba maaf goote jettanii maaltu isinitti dhagaa maaliif akkana aartu jedhe kan namichaa wajjiniin wallalle jechuudha. Jarri waa hundumaa yoo ummata waa goote nama nutti ijaaraa nama nutti dammaqsaa jedhanii waan akkasiiti yeroo kanaaf dhufu. Kanaafuu an sababa adda addaatiin wanni dhufu hawaasarraa mana hidhaa keessatti nama rakkate maatiin hedduudha. Fakkeenyaaf amma yeroon qaallitti jiru kana amma otoo hin bahini namoonni hedduun yakka adda baalee xarafa dhumarra jiru jira. Waggaa lamatti fa'a waggaa saditti fa'a al tokko maatii nama itti dhufu jira. Nama akkasitti walii hidhamtaan. Isin gaafa hidhamtu fakkeenyaaf amma ijoolleen keenya hedduun jaraa su'addinanii barumsa fudhachuudhaan argaman. Mana hidhaa keessatti amma barumsa 2009 waggaa darbee ijoollee barumsarra jiran hundumaafuu amma dandeettii qotti dabtara qalama waan jirre ittiin baratan waan abbitaafee ture. Amman qaburraa maalirra haala kanarraa namni hedduun tokkoffaa rakkina namaa bira dhaabbachuudhaan lammaffaa hamileedhaan wal jajjabeessuudhaan sadaffaa rakkinni guddaan namoonni keenya barumsa dhabuudhaan kan baay'ataa waan jiruuf namni barate of bare of dandeettii ofii cimsee deemuun barbaachisaadha. Irra guddaa garuu mana hidhaa keessatti mootummaan laalcha hamaadhaan yoo ilaale miidiyaadhaan haa ta'u hogganoonni mana hidhaa ta'u laalcha hamaadhaan yeroo ilaalu hidhamaan mana hidhaa keessaa immoo laalcha gaariidhaan ilaala. Mootummaan si jibbinaa illee guyyaa hidhamaan si jaallata jechuudha mana hidhaa keessatti. Inni guddaan jiru kana. Uummanni faallaa mootummaa waan jiruuf mootummaa waan hin jaallanneef yoo ati biirootti deddeebite hajaadhuma keetii fedhiidhuma dhuunfaa keetiin waa tokkoon sirreeffadhe jetteellee guyyaa 3-4 ati biirootti deddeebinaan namni si shakke namni kun waa qaba jara bira kan deddeebiinu jedhame laalcha kanatti ilaalama jechuudha achi deddeebi'a eegaluun jedhame. Kanaafuu waan jarri immoo jibbaa jarri nu qaban bulchiinsi mana hidhaa namoonni dhuunfaadhaan sana ala hawaasni argu maatii addatti ala gaafatamnu ala argu gara sanaan immoo jaalalleef dhugumaan jarri kun akkanatti jibbaman jechuun ka'uu namni si jaalachuus itti dhiyaachus waliin haasa'uudhaas jira. Fakkeenyaaf mana hidhaa keessatti akka nama tokkotti waltajjii mana hidhaa keessatti hoogganaa mana hidhaa keessatti Gabrayyesuus jedhama kan Qaallitti amma bulchaa jiru isatti illee fuulduratti min jira. Guyyaa amantaa Islaamaa Iidii jiru Iidal Adhaa fi Iidal Fitr Muslimaa qalameen beeku. Guyyaa amantaa Kiristaanaa hin qalamaa. Biyya tokko keessa jira maaf akka jedhee waltajjii 2 irratti illee dubbata. Namni isa dhagahu hin jiru. Hidhamaan achi keessa jiru maatiin irraa fagaatee jira. Kanaafuu maal goone ana Muhammad Abaata Ahmad Mustafa ijoollee kaal dabalannee maatiin keenya gaafa Iidii nyaata dabalanii haa fedhannee masjida keessatti guyyaa Iidii hidhamaa muslimaa hunda waamne nutu nyaata nyaachisaa ture jechuudha. Guyyaa Iidii waan dhugan maal farankaa walitti buuf haala kana maaliif hawaasni keenya nu malee maal qaba kan jedhuun yaalii adda addaa godhaa ture jechuudha. Amma illee sirroofne guyyaan Iidii muslimaa hin qalamu jechuudha mana hidhaa keessatti. Wanti kun hamma ammatti illee sirroofne jechuu ustaaz. Amma wallahi amma ammatti illee sirru. Ani hoogganaa mana hidhaa waggaa darbe Ramadaana waggaa darbe 2009 jechuudha. Ramadaan yeroo seenu nu haasofsiisuudhaan waamee ture. An see argee deemuun dhiisuun qabu. Akka nama tokkotti bakka warra jiranutti dubbadha hin jira. Hoogganaan mana hidhaa kanaa fi itti gaafatamaan akkamitti ati guyyaa amantaa muslimaa osoo hin qalamin guyyaa amantaa warra kaanii qalamaa akkamitti mirga kabajnee bilisummaa finnee walqixxummaa finnee jettanii afaan guuttattanii haasa'uu dandeessu. Maal inni kuni? Kana yoo sirreessitan sirreessa. Ani gaaf tokkollee gabbaatuman dubbadhaa jedhee isumatti himeera. Yoo malee akkana callisuu hin dandeenyu. Waltajjii mana hidhaa keessatti jirus walgahii rakkina maal jedhanii alaa dhufanii gaafa dubbatanis fuuldureetti dubbadhee jira. Amma har'aallee
gaafa ida muslimaan qalamu jechuudha kana qaalitti keessatti. Egaa haaluma waliigalaatiin adeemsi mana hidhaa kunin akkaan suukanneessadha waan argitanii qophii tokko keessatti haasawame illee xumuramuu miti isinitti illee hin dheerannu. Egaa boodallee yeroo birallee bal'inaan ittuma deebina mata dureen kun bal'aadha dhaloota kanaaf wokeennee argitanii seenaa keessan kan galmeessinee waan itti dabarsitan tokko tokkoon lafa kaa'uudha barbaanna. Egaa yeroo tokko Dr. Biraanuu Naggaa mana hidhaa yeroo seenee bayetti manni hidhaa akkuma jiruun afaan Oromoo dubbataa miti afaan Oromoo kun afaan mana hidhaati jedhe mana hidhaa keessaa hedduu mammartanii jirtan manneen hidhaa keessaa akkuma Dr. Biraanuun jedhe san manneen hidhaa afaan Oromoo dubbatanii. Amma fakkeenyaaf yani mana hidhaa akkuma waliigalaatti hidhaman hedduun saboota biyya kana jiran keessaa yoo ilaalle Oromoodha tokkoffaa kan baay'atu jechuudha. Yakka kamiinuu haaseenanuu nama hedduu biyya kanaa jira kana keessaa irra guddaan Oromoodha. Fakkeenyaaf ammanan ture keessatti mana Qaallittii zoonii tokkoffaa nama gara 207 nama 270 sana keessa anaa fi hiriyoonni koo tokko mee halaallu yeroo hedduu akkuma jedhamutti inni afaan mana hidhaa afaan Oromootti jedhama. Oromoon amma mana hidhaa kana keessatti jennee lakkoofne turre jechuudha. Lakkoofsa mana tokko keessatti hidhamaa jiru 270 al tokko 50 gala al tokko 80 gala yeroo nu lakkoofnu sana hidhamaa mana keessa ture 250 hidhamaa mana keessa ture irraa Oromoon 100 ture jechuudha. Warri kaan immoo 250 immoo sabaaf sablammoota biyya kanaa hunda ture haala kanatti ture jechuudha yeroo sana. Egaa haaluma waliigalaatiin akkuma jedhamu dhugaadha namni kenna kallattii siyaasatiin hedduu mana hidhaa san keessatti ni baay'ata. Mee ustaaz gaaffii kiyyallee niin goolabaa isinitti hin dheeressu imala manneen hidhaa kana keessa teessanii bakka mijanne kana teessanii kitaaba nu barreessaa turtan kitaabonni keessan nu dhaqqabanii jiranii kitaabota kana irratti seensa irratti illee waan hedduu nama rifachiisu kitaabota yeroo hedduu isinirraa fudhatanii ammoo haamileen keessan kan hin cabne deebitanii barreessitan mana hidhaa keessa ta'anii kitaaba barreessuun akkamitti ilaalama ustaaz akkamitti waan kana wajjin dhaabbattanii obsitanii kitaabota kana nu gumaachuu dandeessan. Egaa akkuma silasin jedhan mana hidhaan seenee malee hidhaan mana keessan seenne tokkoffaa lammaffaa maaliifan hidhame namoonni na hidhanii maaliif nu hidhani jettee hidhaa sanaan maal barbaadu kaayyoon jara maali jettee yoo hubatte Allah kaayyoo jaraa sana dhaabbachuun dirqama nama tokkooti jechuudha. Yoon an waa'ee hidhaa yaadee waa'ee hidhaa keessatti yoon of biizii godhee of miidhaa jedhan gargaaraa jechuudha. Kanarraa kan ka'e sammuun koo yeroo kamuu waa'ee hidhamaa hidhaaf mana hidhaa yaaduun qabu kan jedhu bilisuma akkuma nama ala jirutti kan gaafan ala tures kitaaba barreessuudhaaf isaa ta'u dubbisuudhaaf al tokko torbi tokko guutuu manaa utuu hin bahinan tura jechuudha ganduma keessa wallaahi jiran dhaqaalee magaalaa haala kanaan nan tura jechuudha. Kanaaf akkuma sanatti ani kolleejiidhuma wayiin seene dirreedhuma leenjii wayiin jira haala kanatti dubbisuun qabaa kitaaba mana hidhaa jiru kanan barbaadu hunda ta'uu baatus kan jiru hundumaa dubbisuun qaba jedhee karoora kanaan waanan qabadhee tures dubbisuu irratti yeroo dheeraa fudhachuu danda'eera. Dabalata irratti immoo akkuma mana hidhaa seeneen waan barreessu waan yaadu baruudhaaf tikoonni mana hidhaa keessa jiran yaali adda addaa godhaa turan. Fakkeenyaaf hidhamaa fakkaatanillee alaa ergamanii keessa ta'anii warri hidhamanii bahan jiru jechuudha. Akka jarii dhufanii mana hidhaatti nu duukaa hidhaman odeeffannoon argadhe dura booda eenyuun namni sun kan jedhu barbaannes eenyummaa isaas adda baafanne akkanumaan olumaa gadi galgalallee guyyaallee waan itti oollu waan itti bullu yaalii utuma godhu booda wabiidhaan gadhiifame jedhamee bahe jechuudha. Tikumti alaa kan tika ta'ee jiru jechuudha. Haala kanatti waan nu keessa turre baruudhaaf yaaliin keessa turre garuu akka sagantaatti maalan qabadheanii namoonni nu hordofan namoonni nu waan nu hojjenne waan nu barreessinu waan nu yaadnu nama yaada maalii qabu kan jedhu baruudhaaf yaalii namoonni godhan hedduun guyyaa nu duukaa deemaa turan guyyaa immoo mana kitaabaa seeneen dubbisa. Galgala garuu jirri inni marafu jechuudhaan sa'a hirribatti seenaa mana hidhaa keessatti sa'a lamattan hirribatti seenee sa'a jahatti hirribarraa dammaqa jechuudha. Hatta ala hirribarraa dammaquu jarri immoo rafaniiru jechuudha. Anamma sa'aatii salaata suhiin ta'a. Jaha kaasee hedduutti dhaqanii salaateetan barreeffama kootti seenaa subii salaateetan immoo ala jirri immoo lakkoofsaatti hirribarraa dammaqanu ani immoo
lakkaa'ameetan akka manaatti deebi'ee rafa jechuudha. Haala kanaan wal jala dabarfataa turre hamma yeroo dheeraa jechuudha. Kunis hamma tokko ana fayyadameera. Dabalata irratti immoo waraqaan adda addaa na jalaa fudhatamus yaaliin adda addaa godhamus maanni kaayyoon jaraa fedhiin jaraa maal inni kan jedhu faallaa sanaa dhaabbachuun dirqama waan ta'ee jiruuf haala kanaan deemaa ture. Al tokko immoo yeroo 2-3 alana jalaa fudhatan fakkeenyaaf kitaaba Fir'aawn fakkeenya abbootii irree kan jedhu kitaaba sana yeroo barreessu yeroo hedduu biyyata 3 eegan barreesseen booda na jalaa fudhatanii amma sirrii deebi'een barreesse. Booda garuu kaarboon koppiidhaan barreessaa ture jechuudha. Koppii tokko oriijinaalii, koppii tokko kaarboonaan kanan koppii barreessu, koppiin tokko bakka tokko dhokfamaa, kaan bakka tokko dhokfamaa, tokko fudhatamnaan tokko tafaa. Haala kana keessa daddabarfataa hedduun fudhatamaa sana hunda keessan dabarfadhe. Alhamdulillah gargaarsi rabbiis duuka ture karaa hundumaanuu haala kanattan wanna kana barreessuu danda'e jechuudha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Egaa kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandii haqaa waan kaleessa roga adda addaan isiniif gabaasaa turre kunoo har'a kunoo afaanuma ustaasa keenyaa irraa dhagahaa jirtanii. Egaa ustaasa keenya jazaakumullahu khairan kun qabsoo hadhaawaa egaa dhaloonni kun hin argitee yeroo kamuu argitee kan itti isin yaadatu gootummaan keessan kan yeroo kamuu dhalootatti darbu waan guddaa sanirraa baranne. amma kuno alhamdulillahi rabbil alamin waan ma san keessa mana hama san keessa baatanii ummata keessanitti dabalamtanii jirtan gaaf jalqaballe gaafuma mirgaa gaafattanii osoo hin hidhaminiin durayyuu argitee akka hidhamtanillee dubbataa turtan waan abbootiin irreen qabdu dubbataa turtan ummata keenya akeekkachiisaa turtan tokko tokkoon qabsoon akka inni itti fufuu qabullee dhaamaa turtan har'a kuno isin hiikamtanii jirtan gaafiiwwan keessan hin hiikamne gaafiiwwan gaafas ummanni qabatanii kaan ammallee mana hidhaa jiranii ummanni keenya immoo akka guutuu biyyaalessatti qabsoo hadhaawaa taasisaa jira. Yeroo ammaa kana gulantaa hamaa gubbaa jirra. Qabsoon jalqaba akka jalqabatti ummata muslimaatiin argitee yeroo biyyattiin sodaan haguugamtee bara 1999 irraati kaasee yeroo sodaan hamaan jiru san keessa ummanni islaamaa gaafii mirgaa eenyuyyuu dursee gaafa biyyattiin sodaa keessa jirtu cabsee ka'ee qabsoo karaa nagaa jalqabe. Egaa kun amma Oromiyaa guutuu keessatti qeerroon qabsoo karaa nagaa ummanni muslimaa jalqabe akkaataa sochiilee qabsoon kun qabsoon muslimaa fayyadee egaa turan fayyadama amma qabsoo kan gara gulantaa fiixetti dhaqqabsanii jiran yeroo ammaa kana dirqamsiisanii deebii ofii deeffachaa bakka jiranitti jira. Egaa haala waliigalaatiin ummanni muslimaa ammallee deebin isaan deebine sochii kana keessatti akka waliigala biyyatti keessatti egaa haala goolabbii sochii keessatti hirmaannaan ummata keenya bifa kamiidhaan ta'uu qaba. Sochii immoo qeerroon geggeessaa jiran kan akkamitti xiinxaltanii akkamitti hubattanii ummata keenyaaf immoo maal dhaamtan waan jedhuudhaan osoo asumarratti goolabni bareedanatti fakkaata sanitti dheeradhuufillee dhiifama. Akkuma beekamu bara 1990 yeroo sana irraa kaasee biyya kana keessatti sochiin mirgaa sochiin karaa nagaatiin geggeeffamu haala adda addaatiin keessa seenee tarkaanfii keessa seenee ture. Akkuma carraa rabbii ta'ee bara 1998 yeroo sana yuunivarsiitiin Finfinnee ture. Yeroo sana amiira musliimoota barattoota musliimaa sin ture. Yeroo sana yeroo duraatiif sodaa sana cabsinee hiriira yuunivarsiitii keessatti goonee akka yoo mana hawaasaa seensisanii eekinni sun akka biyyoolessaa hiriira godhus lammadhaan wal qabatee seera muummichi ministeerri darbe sun bare hiriira gochuun maal gochuun sana yeroo sana cabsinee duraa bahuu jalqabne jechuudha. Achiin boodas akkuma beekamu karaa adda addaatiin sodaan biyya keessa ture kana keessattis cabsinee bahuudhaaf bara 2004 irratti wanni nu gune waan beekamaa sana. Ala kullin haala sana keessatti daddabarfannee inshallah as geenyee waan goone jirra. Garuu akka biyyoolessatti qabsoon nu gaafa sana jalqabnee sadarkaa guddaarra gahee haala akka kuni argamu kanarraa haala amma jirru kana gahuun wannuma mul'atu. Odeeffannoo ala eegamu hidhaa seenne hamma ta'e yeroo maatiin nutti namni hundinuu ziyaara dhufaa ture sana waan ala jiru sirriitti quba qabna turre. Garuu maatiin namni biraa akka nuun ziyaarra godhameen booda maatiin kuufan koo magaalaa Jimmaan turanii haadha manaa koo qofatu natti dhufaa ture. Ijoollee guddisuu waliin
أنا تجينا تفيدولين تروي تجاف سدين سينا ترسي قويا كان نمسنا تكال ترى وريفرنون كو دونغ بابا ترى يجورا وانا هيك أكيد يدانجرو زامي شجري في إبيسي تكنرا كأجرا كنرا مودة كأي أكبرنا مقول أمي كنرا نسوان بيا كسيد محمد هو بتشورا في يرونو يرموت كأنسان محمد بيا كسيد هارو هذا أنا كان كأي كأورمياتي صدركا كارسون الرزقي توري صدركا أنا البهوزة هذا وإنما جنبه جنيروما نهر جلوس أرجع توري أكبر كناتي بيكون سوتشين قد أمارو كرا كيروتين هتاو كرا سبب سبلموت هددازين هتاو كرا هواس مسلماتين هتاو هواسني بيجتنا أكما بوتوسات تجورا أما بودا بيكون بيجا مرج كيسات كبجامو بيجا ديمقراطية بيجا كنا تجرو بيجا والكتوم منجرو بيجا ولسمان هواس هاجرو تاو كبا كنجر أوران مني ورجما ددا كفلاجر جتو ورجما كنا كفالو كيسات أككليسا غافي موتوما غافني موتوما يونو كني إنفلنا يونو كني مالبونا ونبركاجر مشانا برد برفته بركما وانو بربان argachana kan jirutti ce'ee waan godhamaru kana odeeffannoon koo gabaabaa ta'uu waliin wannan argaa jiru kana kun immoo uummanni tokko hawaasni tokko mirgi koo kabajamuu qaba fedhiin koo guutamuu qaba akka seeraattis akka heera biyya kanaattis taayitaa guddaa kan qabu uummanni sadarkaa kanatti deemee taayitaan biyya kana jiru kan kooti anumatti itti murteessuu qaba sadarkaa jedhu ce'umsa akka laalcha dammaqiinsa hawaasa tokkotti ilaallaan dammaqiinsa guddaadha sadarkaa guddaadha jedhe kan laala wanni guddaan jijjiirama fiduu waliin biyyaaf hawaasaaf sabaaf amantaadhaaf sochiin godhamu hundinuu karaa kamiinuu biyya kana biyya gaarii biyya hawaasni bilisummaadhaan mataa ol qabatee eenyummaa isaatti boonee otuu sodaatiin eenyu gadi otuu hin ta'in walqixaan biyyatti jiraatu ta'uudhaaf waan godhamaa jiruuf karaa kamiinuu haa ta'u wal simatee otuu wal hin faallessin wal duukaa deemuun barbaachisaadha jedheetan yaada dabalata irratti immoo haala kanaan kan jedhu odeeffannoon koof gabaabaa waan ta'eef waan tokko kana caala dubbachuun hin danda'u garuu akka laalchaatti biyyi kun sadarkaa dudubbitti hin deebine tokkotti sochii hawaasaan sochii akka muslimaatti nu godhaa turreenis nurraayis namoonni hedduun muuxannoo fudhachuudhaan sadarkaa tokko ol fudhanii qabsoo kana gaggeessuudhaan laalchi hawaasni biyya kanaa qabu jijjiirama guddaa sadarkaa ta'etti ce'umsaa wannuma argaa jiru kanaafuu wanni kun wanna nama gammachiisu jechuudha. Egaa alhamdulillahi rabbil alamin egaa ustaas baga rabbiin guyyaa kanaadhaan illee isin baasee maatii hawaasa keessan firaa fiixaa hunda ka isin jaalattan isaalleen isin jaalataniidhaan egaa baga rabbiin walitti isin make baga nulleen isin argine baga nulleen argitee isin dubbifne baguma sagalee keessan illee dhageenye ummata argitee isiniif bololu jaalala keessan qabu waggoota shanaan kan argitee gaafa isin mana hidhatti deddeebitan ka isin argitee isin wajjiin qaama qalbiin hidhamellee tokko lamaa miti isin wajjiidhaan turre isinuma waanuma keessan iyyaa turre hawaasnillee akkanuma isin dhimma keessan olii gad qabee ganama galgal boqonnaa nu dhorkaa ture yeroo isin fayyaa dhabdan yeroo isin mana hidhaa dukkanatti hidhamtan yeroo kamuu uummanni keenya isin wajjiidhaan hiraarfamaa ture jechuun ni danda'ama akka miidiyaattillee akka itti dhiheennan hordofutti guyyaa guyyatti dhibee uummataa akka hordofaa turetti dhugumatti uummanni kun isin wajjiin hidhame jechuun ni danda'ama har'a gammachuu isaa roga hundaan ibsataa jira ardiin kun itti dhiphatte jechuun ni danda'a ustaazonni keenya hiikaman jechuun subhaanallah namni jireenya isaa keessatti ulamaa'onni haa ta'anu darasaan ummanni keenya ka amantii biraa hordofullee gammachuun inni gammade daangaa hin qabu hedduu gammanne egaa ummata akkanatti isiniif bololu kanaaf dhuma irratti maal jettanii egaa yeroo biraallee immoo bal'inaadhaan walitti deebina mata dureen kun mata duree goolabamuu miti keessummoota hedduutti isinitti jira egaa ummata keenya kanaaf dhageeffattoota keenyaaf hawaasa keenyaaf warri isin jaalatuuf isin jaalanni isiniin jedhuuf deebiin keessan maali dhagaa carraa dhuma kanatti maal dabarfattan? Bismillahir Rahmanir Rahim. Egaa akkuma hundi keenya iyyuu beeknu hawaasni keenya jaalala hedduu akkanaa qabu argan jira. Ana jaallachuun jira amantaa jira akka jaallatan arge ana jaallachuun jira biyya jira akka jarri jaallatan ana jaallachuun jira
nama mirga jaraa kabachiisuudhaaf socho'u akka jara jaallatan argaman Ahmadiin akka nama dhuunfaa tokkotti waan addaa irraa argatan waan addaa jararraa argatu waan jiruuf miti kan haala kana qunnamtiinis wal jaalallis haala kanaan kan dhufe jechuudha. Amantaa jaraa jaallachuu jaraarraa ummata jaraa jaallachuu jaraarraa eenyummaa jaraa jaallachuu jaraarraa nama dhugaadhaan deemuuf nama mirgaan deemu nama akka jarri barbaadan sana ta'eera jedhanii waan yaadaniif na jaallatanii malee akka dhuunfaatti wanni waliin qabnu hin jiru. Haa ta'u malee uummanni kun karaa adda addaatti jaalalli anaa qabu faana qofa osoo hin ta'in namoota ana duukaa sochiinuu jalqaban hidhaman irraa kaasee maatii jaraa ijoollee naannoo biyyoolessa guutuutti akka Oromiyaattis akka Itoophiyaattis akka muslimaattis akka namummaattis nama hedduutu hidhamee jira qabsoo adda addaatiin. Ummata kana guutuu maatii isaa duuka dhaabbatanii eenyummaa isaa yeroo inni kennee wareegama kaffalee aarsaa inni kaffalee mana hidhaa seenuu maatii duuka dhaabbachuu qabna jedhanii maallaqa sassaabanii namoonni yaalii godhaa turanii du'aayii kadhachuudhaan ganama galgala rabbitti bahuudhaan keessattuu yeroo ana dhukkubu sanaa ana nahuudhaan ana bahuudhaan Ahmadiin hiikamuu qaba jechuudhaan biyya keessattis biyya alaattis waltajjii adda addaatti dubbachuudhaan waan gochuu danda'an karaa kamiinuu gochuudhaan hiriira bahuudhaan sochii adda addaa gochuudhaan namoonni kana hunda godhan akka dhuunfaatti anirraa waa barbaadanii miti akka dhuunfaatti anis jararraa waa barbaadee waan kanatti hin seenne lamman keenya iyyuu kan walitti hidhee jiru bilisummaa tokkummaa karaa amantaatiin karaa biyyaatiin karaa sabaatiin karaa eenyummaatiin karaa hundumaanuu hawaasa biyya kana keessa jiru hundumaaf akkasumas immoo karaa biraatiin amantaadhaan warri walitti hidhamnus obbolaa akhiraati obbolaa amantaati kan jedhuunis haala kana walitti hidhamee yaalii kana hunda godhaa turani namoota kana hunda dura galata rabbii eegan galchee booda jaraafis akkasumas shukran galanni keessan hin badine rabbiinis ajrii keessan isinirraa qeebalu. Inshallah gaafa rabbi jedhe hawwinuu fedhiinuu qabnu jijjiiramanuu hawwinuu nasrinuu hawwinuu sun hundinuu gaaf tokko dhufuun ooluu waan dhihaataa jirus fakkaata rabbi hunduma keenya iyyuu na gargaaru akkuma ana duuka dhaabbattan akkuma ana hiikamuu koottis sagalee dhageessistan ijoollee mana hidhaa keessa jiru tokkoffaa sochiinuu akka amantaatti godhaa turreen ijoolleen hafan mana hidhaa keessa kan akka Filsum Charnet Shihabuddin Kadir Taddala Anwar ijoolleen kaan immoo ijoolleen Dabee ijoolleen adda addaa mana hidhaa keessa ammatti nafuu jarras akka hiikamanuu sagalee dhageessisuudhaan sochii gochuudhaan karaa adda addaatiin sagalee jaraa ta'uudhaan gargaarsa karaa hundumaanuu jara duuka dhaabbachuun anarrattis isinirrattis hunda keenya irrattuu dirqama ijoollee karaa biraatiinis karaa sabaatiinis karaa siyaasaatiin karaa kamiin warra hidhame akka hiikamanuufis du'aayii gochuun jara duuka dhaabbachuun warri hafan nama hedduudha. Kana hunda irratti yaalii gochuun barbaachisaadha jedhee kan dhaamsa dabarsaa galatoomaan jedha. Barakallahu fiikum jazakumullahu khairan inshallah ustaz yeroo biraallee walitti deebinaa rabbiin umrii keessan nuuf haa dheeressu hedduu galatooma olmaya gaarii isiniif haa ta'u wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waan fuulduraaf isinirraa eegnu kitaaba haa ta'u sochii kana qindeessanii fuulduratti tarkaanfachiisu haa ta'u yeroo biraa walaasofna wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akka raadiyoo daandii haqattillee hedduu isin galatoomfanna hedduu isin jaalanna nagaa keessan oola nagaatti inshallah daandii haqaa isiniif jajjabaadhaa galatooma inshallah wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh khayr alaikum assalam warahmatullahi الدنيا أنت الخرفة واحد دبرتي ججبا في الآفة جينوتا في لينا قصد بادتي توتهاجا دنيا هند براخاتي خراسها بوتاي رتي سبتي توتي تندو ما يومنو الفكاتي توتهاجا دنيا هند براخاتي
خرا صحابوتا irratti sabatte rorro fi hirari keeysatti obsite tutti tunadduma yoomnu wal fakkaate amana ummata yabotti fudatte nagammana baate abarama hama warabolu kuna khate afambote بديت أكمل هدا في هرارسان قدو دررمتي فتنا دي فافجتي يوم دو بدبتي وندا ربي فجتشا الرد يوفسيتي وندا قوي تافجتشا الرد يوفسيتي والله ننقود أني توتتنا سينا الرتمالي ججبو أكنا تكاهو هنقري خيساه برنا أكرت ججو ججو نككنا وصوتما فجنكان در رسالالتو فتنة ويانيدا وصوت جباتو مرقكي أفجتي هدار للبدي إسلام ما تنياف قيو أزافي دبمتي إسلام ما تنياف قيو أزبمتي أكوان قودني هدا في نسريدان هدان قودساني نسرين تغمتادا أكوانا نورمتي درراني ساني عدام فقيف من ناتا في ميداني أني منكيا أو فدي بلو خنين جروتياف كانني بولولو هما دبي دبي بلتي توف صدادي إساني ناف جتشا هدمي هداتي دقدي وسما ناف ويا أساني دهو سنما كان فدي